lammii badu miti nuudhaalaan irra Yesuusitti injiraannaa lammii badu miti nuudhaalaan irra Yesuusitti akka waan bannu maaliif raafamna qabna abdii du'a gama akka waan bannu maaliif raafamna qabna abdii du'a gama higeenya biyyanni qopheesse sana hambisuun danda'u tuttuqqaan seexana higeenya biyyanni qopheesse sana hambisuun danda'u tuttuqqaan seexana. Durii keenya jireenya malee du'a miti gadi qaba nun danda'u nu komoleeti sodaan qabnu homaafillee amanne irra gooftaa isarraa kana ni obsina isa borii abjoota durii keenya jireenya malee du'a miti gadi qaba nun danda'u nu komoleeti sodaan qabnu homaafillee amanne irra gooftaa isarraa kana ni obsina isa borii abjoota Eebbi akka jiru beeknaa nu fuula dura gara warra sabdaa taanee Waaqayyoof goora al takkaatti kan deebisu hunda kan hojjetu irraafamu nuuf jiroo mootii baraan jiraatu eebbi akka jiru beeknaa nu fuula dura gara warra sabdaa taanee Waaqayyoof goora al takkaatti kan deebisu hunda kan hojjetu irraafamu nuuf jiroo mootii baraan jiraatu. Baay'eetiin boonnaa mucaasa ta'uu keenyani utuun hin jirre maaltu nu garra kanaani baay'eetiin boonnaa mucaasa ta'uu keenyani utuun hin jirre maaltu nu garra kanaani humna nuuf taa'ee nu fideera fagoo alaalame mari'addoofna rakkoo qabnuuf isatu fala humna nuuf taa'ee nu fideera fagoo alaalame mari'addoofna rakkoo qabnuuf isatu fala akka waan bannu maaliif raafamna qabna abdii du'a gama akka waan bannu maaliif raafamna qabna abdii du'a gama higeenya biyyanni qopheesse sana hambisuun danda'u tuttuqqaan seexana higeenya biyyanni qopheesse sana hambisuun danda'u tuttuqqaan seexana.